gooftaan Yesuus Kiristoos eeyyeen ani kana booda du'uutu narra jira du'een jireenya isinii laadha gaafa jedhu Phexros akkas jedhe wangeela Maarqos boqonnaa 16 gubbaarratti yaa gooftaa hinduuta yoo ta'e anatu si dura du'aa jedhe eenyu Phexros innagaama jedhana eenyutu si dura du'uu qaba jedhe Phexros anatu si dura du'uu qaba gooftaan Yesuus Kiristoos du'uunsaa Phexrosin du'a oolchuudhaaf Yesuus Kiristoos waa'ee keessaniif du'e waa'ee koo waa'ee keessaniif maal ta'e hin jedhe maal onattaasa waa'ee koo waa'ee keessaniif maal ta'e waan tokkoon isinitti hima namni gaafa du'u gaafa wal geggeessu wayyoo wal geggeessa sirrii miti laa namni baay'ee gaafa argitanii gaafa namni du'u ana ajjeesu abaluu koo ana nyaatu hin sobamootiin awwaalloo manamaadha guyyaa tokko mee isa dura lixee beekaa utuu anaan fudhatu yeedha maaliif illi duree awwaalichoo banamaadha somnee boo'icha sobaa wal geggeessina jirana isa dhugaatiin kan nama jaallatu Yesuus Kiristoos garuu aangoo du'aa cabsuudha awwaala banamaa keenyatti seenee boolla awwaalaa keenya cufee du'aa keessaa ka'e galanni maqaa isaaf haa ta'u jaalalli dhugaan kan saadha saba Waaqayyoo kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa inni waa'ee keenyaaf du'uuf adeemu Phexros akka isa dhaga'uuf Phexros akka hin dinneef Waaqayyo abbaan inni kun ilma koodha isa maal godha dhaga'eera taanaan hin didu kaa Phexros hin duutuu jedhee ture kanaan dura gooftaan Yesuus Kiristoos du'ee du'a moo'een kaa jedhee gaafa naase du'uunsiif hin ta'u jedhee ture du'i Yesuus Kiristoos immoo anaaf isiniif ragaadha anaaf isiniif nagaadha anaaf isiniif fayyina anaaf isiniif ka'umsa maatiiwwan Waaqayyoo nagaa bultanii mee warri harka hin qabne harka keessa walitti deebisaa ililleen hangalateessanii mee jirru yaada keenyatu sokkeera ani immoo har'a guyyaa hundumarraa wantan barbaadu akkasin sagalee isaa booji'amtanii barattanan barbaada eenyu haa gargaaru jedhame eenyu haa gargaaru warri harka immoo Sillaaseen isinii kennetti dabalaa guddisaatii galateessanii Eliyaas immoo har'a immoo gaara Taaboriin jira gaara Taaboriin dhufe isa wangeelli dubbatutu raawwachuu isaadha kanaaf dhufe Eliyaas jedhanii gaafatan gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedhe eeyyeen Eliyaas iddootti deebisuudhaaf dhufuun hin ta'a garuu Eliyaas kanaan dura iyyuu dhufeera isin hin nageenye biyyi lafaan nageenye Eliyaasin hin rakkisan malee ammas immoo dhufuuf jira jedhe jedhana gaaffin isin gaafadhaatii shakkitoota naa gaafadhaa dhala namaa ta'ee du'a kan hin argatin hafu hin jiru Eliyaas faan warri ol ba'an Enook faan warri ol ba'an maal ta'uuf jiru jedhaa gaafadhaa isaan ganaa dhufanii waa'ee hasaawii masii biyya lafaa barsiisanii waa'ee dhufaatii Kiristoosiif wareegamu isa kanaa dubbata mul'anni Yohaannis haa ta'u garuu achi isin geessuuf yeroon isaan ana jeeju mee gooftaan Yesuus Kiristoos maaliif tulluu Taaboritti argame isa kana dhaalla sababii inni tulluu Taaboritti argameef raajii waa'ee tulluu Taabor dubbatame akka raawwatuuf maaltu dubbatame mee isee kana hundi keessan sagalee keessan ol kaasaa wajjin jedha faaruu Daawit maaloo sagalee ol kaasaa ka Sillaaseef jedhaati faaruu Daawit 88 lakkoofsa 12 tulluun Taaboriif jedhame guddisaa dubbadhaa ka tulluun Taaboriif harmooni'eem maqaa keetti hin gammadu maqaa keetti maal godhu Daawit waa'ee kanaa dubbateera Daawit abbaan kennaa torba kennaa raajii qaba raajii isaa keessa ammoo waa'ee tabbaa Taaboriin inni dubbate akka raawwatu gooftaan Yesuus Kiristoos tulluu Taaboriin filate tulluu Taaborii irratti erga ol bahee immoo maaliif namoota sadii duwwee filate warra sagalii barattoota isaa 12 keessa warra sagalii tabba jalatti dhiisee dhufe eessatti dhiisee dhufe hin jirtani Waaqayyoon nu haa gargaaru sagalee Waaqayyo duukaa jirtu eenyu nu haa gargaarottan mee warri waa hiraa jirtan taa wangeela raawwatu wangeela nyaatu namni afaan lama hin qabu eenyu nu haa gargaarottan Waaqayyoon hunda keenya nu haa gargaaru Waaqayyoon hunda keenya faana haa ta'u nama meeqa fudhatee gaaratti ol bahee jedhu ishoo Waaqayyo sinaa eebbisu nama meeqa tabba jalatti nama meeqa dhiisee dhufe sagal walitti meeqa 3 fi 9 barattoonni gooftaa meeqa turanu
kudha lama keessa sadii fudhatee ol ba'e. Sagal immoo eessatti dhiise? Tabba jalatti dhiise. Namoonni biraan akka isaan qooddaadhaan jenneef in qoode. Warra kaanitti iccitii agarsiise warra kaannoos akka hin jenneef. Gooftaan Yesuus Kiristoos waaqa qooduu beeku miti. Yoo ilaallee kitaaba qulqulluurra seera lakkoofsa boqonnaa 11 lakkoofsa 26. Raajota 70tu ture. Raajonni 70 keessa 68 mandara keessa gara garaatti ol bahanii turan. Lama immoo gara qeetti yookaan mandara keessatti hafanu.